Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Dr. Abdusee har'a oduu ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Keessattuu shamarran keenya oduu kan baay'ee isin gammachiisaa jedheetiin yaada maaliif waan isin fayyadu malee isiniif qabanneen dhufnu. Isinillee itti fayyadamaa obboleewwan keessaniif laayik sheer gochuudhaan akka jarri qaqqabanu oduu kana biraan nuuf gaha. Waliif sagalee taanee wanta kana yeroo baay'ee shamarran kan keenya waan fuula isaanii kana irratti argamu hedduu waan jaratti yaaddoo ta'e keessaa waan fuula jaraa kana irratti akka shuukiitiin waan akka finniisaatiin waan adda addaatiin bahu kun shamarran keenya irratti yaaddoo guddaa uumuudhaan yookiin immoo bareedina shamarran keenya waan fuula kana eeggachuu irratti hedduu cinqamusii jaraafis hedduu barbaachisaadha. Kun dhugaadhuma jirtu shamarran keenya wanti kana isinirraa hir'isu argamuu isaatti immoo baga gammaddanii hundi keessanuyyuu ergaa kana waliif daddabarsaa laayikii godhaa yuutuubii siif tuubu jedhu kun ka Dr. Abduseeti otuu laayikiin godhin hin seeninaa isiniin jennaa baga gammaddan isiniin jenna baga gammaddan. Egaa akkuma beekamu maali dawaan kanaa jechuun keessan hin oolu maaltu fuula keenya guyyaa sadi keessatti fuula kan keenya akkanatti qulqulluu nuuf godhaa. Akkanatti akka bareedu fuulli akkam jechuudha finniisaan waan adda addaati waan fuula irratti nama yaa'uun babbaduu danda'a garuu akkamitti akkanatti bareeduu danda'a jechuun keessan hin oolu waan isin gootanuu tartiibaan isiniif himaa otuu hin dogongoriin otuu irraa hin hir'isin itti fayyadamuu qabdu itti fayyadamtanii wuxxeetii isaa gaafa argitan hiriyoota keessaniif illee akka isin sheer gootanii akka isin hiriyoota keessan itti fayyadamanu ijoollee isin biratti waan kanaan rakkatanuuf illee dabarsitanu abdii guddaan qaba. Hundi keessanuu sirriitti nu hordofaa. Subscribe gochuudhaan yuutuubii keenyallee nuuf jajjabeessaa. Hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jenna. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan hanqaaquudhaa fi vaazileenii ammas loomiidhaa fi waan adda addaatu as keessa jira. Akkaataa itti isin dibattanu tartiibaan isin hima jechuudha. Hanqaaquu bittaniitiyyuu hanqaaquu cabsitu vaazileenii kana dukkaana adda addaa yookiin immoo mustashifaatti argama jechuudha. Vaazileenii kun hedduu ka fuula ilmaan shamarraniitiif yookiin fuula shamarraniitiif hedduu barbaachisaa ta'edha. Vaazileenii kanallee intini gochuun hanqaaquu cabsitu awwala gaafa hanqaaquu cabsitanii loomii shiiniitti cuunfitu jechuudha. Shiiniitti cuunfitanii waliin baxabbaxanii daqiiqaa 30 erga waliin baxabbaxanii lafa keessanii kaatanii wanta kana hanqaaquudhaaf loomii sana waliin baxabbaxanii lafa keessu jechuudha. Gaafa lafa keessan achi daqiiqaa 30 itti keddaatanii lafa keessu jechuudha. Hanqaaquudhaaf loomii sana erga waliin baxabbaxanii shiiniitti naqxanii kaatanii lafa keessanii booda yeroo dibachuudhaaf jettanu wanta kana fuutanii duqeetii yookiin ni beeytu duqeetii kan jedhan sana duqeetiidhuma biyya keenya yookiin immoo maal jedhama afaan oromootiin duqeetii jechuun daakuu intanii sana fudhattanii otuu hin dibatiniin dura vaaziliinii kana ibidda daarii yookiin immoo ho'istu jechuudha bicuusii intanii gootanii ho'istanii akka inni ho'utti gootu fuutanii hanqaaquudhaa fi loomii walitti baxabbaxamee ta'aru kana fuula keessanitti hanqaaquudhaa wajjiniin dibattu jechuudha. Otuu walirraan tiniin jedhin bareechitanii kana gootanii daqiiqaa 10 walitti aansitanii dibattu jechuudha hanqaaquudhaaf loomii kana. Gaafa dibattanii waliin geessan suutumaan daakuu kana xiqqoo irraa harka keessaniin akkana tuttuqattanii irra diddibdu. Dhiifama asirratti dubbii kana sirreessuun barbaada. Otuu loomiidhaaf hanqaaquu baxabbaxamee daqiiqaa 30 lama taa'e sanan dibatin fuula keessanitti dura vaaziliinii kana ala ho'iftanii kaatan harka keessaniin ol fuutanii fuula keessan muluutti haga intinitti gurra keessaniin biraan geessanii bareechitanii itti dibdu. Achi kaatanii yoo erga vaaziliinii kana dibdanii kaatanii hanqaaquudhaa fi loomii cuunfame kana irraan dibdanii achi kaatanii duqeetii kana irra dibdanii ara inni wal fudhatee bareecha jedhe bareechitanii akkanatti fuula keessanii rurkuttu erga kana gootanii kaatanii daqiiqaa meeqa booda bareechitanii sukkuumtanii duqeetiidhaan argamtanii jettanii kaatanii daqiiqaa 30 fuula keessan irra teessiftu jechuudha. Daqiiqaa 30 fuula keessan irra teessiftanii gaafa daqiiqaa 30 fuula keessan irra teessiftanii kaatan sana booda ofirraa dhiqxu sana booda erga ofirraa dhiqxanii kaatanii vaazileenii kana ammas lammaffaadhaaf irra deebitanii dibattu jechuudha.
bareechitanii kana gootanii dibattu yoo kireemii kan fuulatti dibatan sana kan jismii sana illee qabaattan yoo dibattan rakkoo tokko hin qabu isiniin jechuudhaa fi wanta kana itti fayyadamaatii hin dagatina. Wanti kun fuula shamarran keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu shamarran keenya midhagina keessaniif midhaginni keessan waa hunda caala bareeddanii fuula keessan irraa finniisni adda addaa gaafa sin rakkisee yookiin wanti ta'e isinitti yaa'e wanta kanatti fayyadamtu jechuudha. Wanti kun bareechee fayyada itti fayyadamaa bitadhaati. Vaazileenii kana maqaasaa kun asirratti argaa jirtu bitattaniitiyyuu hanqaaquudhaaf loomii illee walitti qabdanii suutumaan itti dibattuu jechuudha. Sana booda yoo kanarraa jijjiirama fuulli keessan isinii fiduu dide nu komadhaa jechuudha. Kun dhibbaan dhibbatti waan doktoroonni mirkaneessan nuti asirratti isiniif qabannee dhufne jechuudha. Hedduu galatoomaatii nu hordofuu keessaniif yuutuubii keenya sabskiraayib nuuf godhaa. Galatoomaa isiniin jennaa ulfaadhaa.